Ashamar kafuuni kabajamtoota beelatamtoota hordoftoota chaanaalii kennaa jirtu isiniin jecha koorsii anthropology chapter 5 part 3 yookaan partii dhumaatii walitti deebinee jira. Part 3 yookiin partiin dhumaan keenya maal jedha akkuma yeroo darbe waliif tuqnee biraa deebinetti 5.4 Women's role in conflict resolution and peacemaking jedha. Gahee dubartoota maal keessatti conflict resolution takkaa'uu mootiyyuu lola tasgabbeessuu fi peacemaking nageenya buusuu yookiin araara keessatti gaheen dubartoota maalii kan jedhu ni ilaalla. Itoophiyaa keessatti gaheen dubartoota lola qabbaneessuu fi araara buusuu yookaan tasgabbii biyyattii takka eegsisuu keessatti gahee akkam qabu kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So Ethiopia women participate in the process of dispute settlement in what exceptional case jedha. Ethiopian women jedha dubartoonni Itoophiyaa takka hawwan Itoophiyaa participate jedhanii hirmaatu in the process of what dispute settlement lola takka mootiyyuu nageenya boora'ee qabbaneessuu yookaan tasgabbeessuu keessatti exceptional case qabu takka gahee addaa qabu roolii addaa qabu jedha dubartoonni Itoophiyaa adeemsa kana keessatti hirmaatu irratti gaheen isaanii addaa jedha kanneen biroo irraa adda jedha. Gaheen addaa sun maal akka ta'e keeziin addaa sun maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Women participate in dispute settlement process when cases are what related to marriage and women's issues jedha. Kanaafuu keezii adda ta'e qabu jedha dubartoonni Itoophiyaa adeemsa lola jalqabame tokko takka nageenya boora'ee tokko tasgabbeessuu keessatti keezii adda ta'e kan keessatti hirmaatan qabu jedha dubartoonni Itoophiyaa. Keeziin adda ta'e kan dubartoonni Itoophiyaa keessatti hirmaatu takka kan dubartoota hirmaachisuun keezilee dispute settlement keessaa yoo dispute settlement keeziin sun keezii akkamiitiin wal qabate kan dubartoota hirmaachisu kan jedhu akka maalii Itoophiyaatti seera Itoophiyaa takka mootiyyuu qajeelfama Itoophiyaatti yoo lolichi takka nageenya boora'ee sun keezii lamaan wal qabate. Keeziin lamaan sun tokkoffaa if that case is related with marriage case yoo keezii fuudha feerumaa takka gaa'ilaatiin wal qabate dubartoota hirmaachisa akka Itoophiyaatti. Lammaffaan immoo women's issue yoo ta'e issuun sun issue dubartii yoo ta'e fakkeenyaaf female genital mutilation yoo ta'e achirratti yoo lolli ka'e takka mootiyyuu qabeenya horachuu dhaalinsa qabeenyaa fi kanneen kana fakkaatan irratti yoo ta'u taate takka mirga dubartootaa fi wantoota kana fakkaata yoo mirga dubartootaa jeeqamuu fi kanneen kana fakkaatan wal qabate disputiin eegale sun kanaan kan wal qabatu taate dubartoota Itoophiyaa ni hirmaachisa. Keeziin kun lamaan the exceptional case in which the Ethiopian women participate in the process of a dispute settlement jedhamanii beekamanii jechuudha. If you are asked at the time of your exam and which cases or which exceptional cases are in which Ethiopian women participate in the process of dispute settlement yoo kan jedhamu taate you have to write marriage case and women's issue case jettanii akkasi barreessitanii jechuudha. So other thing is they are what not completely exclude from what conflict resolution and peacemaking activities jedha. Dubartoonni guutumaan guututti conflict resolution fi peacemaking activity takkaa'u dalagaalee araara buusuu fi akkasumas immoo waldhabbii yookaan nageenya boora'ee tasgabbeessuu irraa guututti exclude hin taane hin baane jedha dubartoonni jechuudha. In some societies, women use their own institution to exercise power, protect their rights, and actively participate in peacemaking activities. In some societies, hawaasota muraasa keessatti akka hawaasa garii keessatti women use jedha dubartoonni fayyadamuu jedha what their own institution dhaabbata mataa isaanii qabu jedha. Dhaabbata maal keessatti ta'an aangoo isaanii exercise keessatti godhan takka aangoo isaanii hojii irratti oolchan. Protect their rights ammallee dhaabbata mirga isaanii itti kabajatan akkasumas immoo dhaabbata actively si'aayinnaan nageenya buusuu dalagaalee nageenya buusuu keessatti ittiin hirmaatan dhaabbata mataa isaanii qabu jedha. Three examples are what example sadiitu jira dhaabbata dubartoota gurguddoo sadiitu jira jechuudha. Kan isaan aangoo isaanii keessatti gaggeeffatan mirga isaanii keessatti kabachiifatanii fi akkasumas immoo dalagaalee nageenya buusuu takka araara buusuu keessatti gaggeeffatan jedha. The first one is what women's peacemaking sticks jedhama. Dubartoonni nageenya kan buusuu danda'an stiksii takkaa'u siinqee fayyadamuudhaan jedha. Siinqeen dhaabbata isaanii keessaa isa tokko jedha. Kanaafuu haati siinqee qabattee araara buusuu dandeetti takkaa'u nageenya boora'ee tasgabbeessuu dandeetti jechuudha. Kanaafuu women's peacemaking sticks jechuun dhaabbata dubartoota siinqee kan araara buusuu danda'an jechuudha. Kan shaxxee yookaan siinqee qabattu jechuudha. These women's peacemaking sticks institutions are
very or commonly known in Sidama women. Sidama women is mostly used women's peacemaking sticks institution. Kana qabanii jechuudha. Dhaabbata siinqee araara buusu kan dubartoota kan jedhamu qaba jechuudha. Dubartoonni Sidaama have two instruments of power jedha. Meeshaa aangoo ittiin gaggeeffatan gurguddoo lama qabu jedha dubartoonni naannoo Sidaamaa keessa jiran. The first one is yakka and the second one is what? Siqqoo. Yakka is what? Women's Association or Unity Group jedha. Garee takka uummatu gurmaa'inna yookaan waldaa dubartootaa jedhama. Yakkaan akka naannoo Sidaamaatti meeshaa dubartoonni aangoo isaanii ittiin gaggeeffatan keessa isa tokko ta'ee yakkaan naannoo Sidaamaatti maal jedhama? Gurmuu takka waldaa takka tokkummaa dubartootaa jedhama jechuudha. Waldaa tokkummaa dubartootaa naannoo Sidaamaa maqaan isaa maal jedhama? Yakkaa jedhama. Kuni meeshaa dubartoonni Sidaamaa aangoo ittiin gaggeeffatu keessaa isa tokko. Inni lammaffaan immoo siqqoodha. Siqqoon immoo maal jedhama? Is stick that symbolizes peace and human honor jedha. Siqqoon immoo shaqaxxee takka immoo ulee dubartii tana mul'isuudha takka agarsiisuudha. Maali dubartiin tuni nageenya akka buusuu dandeettuu fi akkasumas immoo human honor amanamummaa fi nagahummaa takka nageenya buusuu danda'u dubartoota kan agarsiisu kan mul'isu mallattoon mul'isu maal jedhama? Siqqoo jedhama. Kanaafuu siqqoon meeshaa dubartoonni naannoo Sidaamaa jiran aangoo isaanii ittiin gaggeeffatan keessaa isa tokko ta'ee kan nageenya fi amanamummaa dubartoota agarsiisu. Ulee yookaan shaxxee nageenya fi amanamummaa dubartoota agarsiisu siqqoo jedhama. Kanas akka hin daganne inni dhaabbanni inni lammaffaan dubartoota immoo Doon Kaakel or Doon Kahel ni jedhama. Doon Kaakel jedhama. Inni kun Annual Human Peacemaking Institution dha. Doon Kaakeliin kun eessatti argama? Dhaabbata dubartoota nageenya buusan kan naannoo Annual keessatti argamudha. Kanaafuu dhaabbanni araara buusu kan dubartoota yookiin dhaabbanni araara buusinsa dubartoota naannoo Annual keessatti argamu maqaan isaa maal jedhama? Doon Kaakel jedhama. So Doon Kaakel let us all live in a peace jedha. Doon Kaakeliin kun dhaabbanni kun dhaadannoon isaa takkaa'u eemin isaa maal jedha? Let us all live in a peace. Hundi keenya mee nagaan haa jiraannu takka hundi keenya tasgabbiin haa jiraannu jedha dhaabbanni kun kaayyoon dhaabbatee fi dhaadannoon isaa kana jechuudha. Kanaafuu akka warra Anyuwaakitti Doon Kaakel jechuun let us all live in a peace. Hundi keenya mee nagaan haa jiraannu tasgabbiidhaan haa jiraannu yookaan tasgabbii keessa haa jiraannu jechuudha. Doon Kaakel jechuun akka warra Anyuwaakitti afaan Anyuwaakitti jechuudha. Is a peacemaking institution dhaabbata nageenya buusudha. The peacemaking movement is what initiated by what? Jave. Jave means a group of wise and elderly Anyuwak women jedha. Peacemaking movementiin sochiin nageenya eegsisuu takkaa'u nagaa buusuu naannoo Anyuwak eenyudhaan si'eeffama takkaa'u eenyudhaan eegala? Jaayeedhaan eegala. Jaayee jechuun immoo maal jechuudha? A group of wise and elderly Anyuwak women. Dubartoota hayyuu fi akkasumas immoo manguddoo ta'an kan warra Anyuwak. Kanaafuu dubartoonni warra Anyuwak hayyuu fi manguddoo kan ta'an kan umriidhaan guddaa ta'anii fi akkasumas beekumsaan fagaatan dubartoonni hayyuu ta'anii fi umriin isaanii guddaa ta'an Anyuwak keessatti maal jedhamanii? Jayee jedhamu. Jayee jechuun garee hayyootaa fi akkasumas manguddoota dubartoota Anyuwak jechuudha. Jayee jechuun. Kanaafuu sochiin nageenya buusuu takkaa'u araara buusuu naannoo Anyuwak ka eegalchiisu yoo nageenyi wahii boora'e sochii ka eegalu eenyu? Jayee jedhama jechuudha. Kanaafuu qormaata keessan irratti yoo gaafatamtan akka hin daganne isiniin jechuu barbaade. Jaheen gurmuu takkaa'u waldaa dubartoota Anyuwak warra hayyuu fi umuriidhaan guddaa ta'aniitu maal jedhama? Jayee jedhamanii. Nageenyi bakka wayiitti yoo kan boora'u ta'e nageenya boora'eessan furuudhaaf takkaa'u mootuu nageenya boora'eessan tasgabbeessuudhaaf sochii kan eegalu takkaa'u sochiin akka eegalamu kan taasisu eenyu namni kakaasu? Jayee jedhamanii. Kanaafuu warra Jayee kanatu kakaasaa jechuudha. Dhaabbata kana keessatti Doon Kaakel keessatti Jaheen gaheen isii maali jennaan? Peacemaking movement initiate gootee takkaa'u start gootee eegalchiifte jechuudha. The Jayee start a peacemaking movement based on what? Information gathered through humans networking jedha. Jayeen kuni sochii nageenya buusuu takkaa'u araara buusuu kana bakka nageenyi itti boora'etti kan eegaltu information eenyurraa funaantedha. Networkii takkaa'u mootuu
hariiroo dubartoonni waliin qaban irraa information funaante irratti hundooyte naannoo kanatti fakkeenyaaf dubartii takka abbaa warraa isii tumee, abbaa warraa isii dhaanee, takka abbaa warraa isii hidhee beelesse yookaan waan niitii biraa irratti fuudhee cunqurse manaamana waan jedhu dubartoota irra dhagahan taanan sochii eegalanii jechuudha. Peacemaking movementii eegalanii jechuudha. Gama nageenyi boora'isanitti sochii godhuu eegalanii jechuudha. Jaheetu eegalchiisa. Jaheen alaa fi warra sochii movementii kana godhuuti jechuudha. Kanaafuu the Jahe call the disputing parties for what? Meeting to settle dispute jedha. Jaheen kuni dispute party waamaa paartilee araaraa takkaa'u paartilee nageenya walitti qabatee maal taasisedha? Waltajjii takkaa'u sibsabaa gaggeessisiisaa jedha. Maal gochuudhaaf? Waldhabbii takkaa'u mootu nageenya booressan maal gochuuf? Settle gochuudhaaf takkaa'u mootu tasgabbeessuudhaaf waltajjii warri gaggeessullee Jahee tana jechuudha. Warri waltajjii yaamullee warri waltajjii yaasus jara jechuudha. After examining the arguments, the Jahe gives their what? Verdict jedha. Kanaaf after examining the arguments waliin dubbii nama qaama lamaa wal dhabeessanii takkaa'u bakka nageenyi itti boora'essanii argumentii isaanii takka wal falmii isaanii san erga examine godhanii booda erga madaalanii booda Jaheen maal kenna? Verdictii kenna. Verdict jechuun qixaataa takkaa'u penalty mataa isaa danda'e, decisionii mataa isaa danda'e kenna jechuudha. Kanaafuu Women's Institution of Reconciliation jedhama. Inni sadaffaan immootu dhaabbanni sadaffaan Women's Institution of Reconciliation jedhama. Inni kun immootu Raayyaa Azaboo naannoo Tigraayitti kan argamudha. Naannoo Tigraayitti argama. Maqaan isaa maal jedhama? Raayyaa Azaboodha. Walumaa galatti naannoo Raayyaa Azaboo fi Tigraayitti kan argamudha jechuudha. Dhaabbanni dubartoota araara buusu kun as keessatti dabartee waan jedhamu jira. Dabartee is what? A reconciliation institution of highly respected elderly women jedha. Dabartee jechuun reconciliationii takkaa'u dhaabbata hundeeffame kan highly respected dubartoonni umurii gurguddoo takkaa'u dubartoonni manguddoon highly respected bakki itti ta'an takkaa'u bakki itti kabajaman dhaabbata maalii jedhama? Dabartee jedhama. Kanaafuu dabartee jechuun reconciliationii takkaa'u dhaabbata hundeeffame maaliif? Dubartoota umuriin isaanii deeman takkaa'u manguddoo dubartoota highly akka kabajamaniif takkaa'u kabajni manguddoo dubartoota manguddoo seeraan iddoon itti kabajamu dabartee jedhama jechuudha. Akka naannawa Raayyaa Azabootti takkaa'u Tigraayitti jechuudha. It is important in avoiding harms associated with what? Culture of revenge jedhama. Dabarteen kuni kan barbaachisu takkaa'u mootu Women's Institution of Reconciliation yookaan Raayyaa Azaboo Tigraayin kun kan barbaachisu maal hin jedha? Dhiibbaa takkaa'u cunqursaa aadaadhaan wal qabatee dubartoota irratti gaggeeffamu hambisuuf kan dhaabbateedha. Takkaa'u saniif kan barbaachisuudha. If a man kills another man in a fight, the incident triggers the feeling of what? Revenge among the relatives of murdered man jedha. Kanaafuyyuu if a man kills another man, yoo dhiirri tokko dhiira biroo kan ajjeesu taate lola keessatti, the incident trigger the feeling of what? Inni miidhamaan suni takkaa'u inni balaan irra qubate suni feelingii maalitti itti dhagahamedha? Revenge sochii takkaa'u mootu warraaqsa among what? Relatives of the murdered man. Fakkeenyaaf inni maatiin irraa ajjeefame suni feelingii miira maalitti itti dhagahamedha? Miira warraaqsa warra nama sana ajjeese maatii nama sana ajjeese deemanii ajjeesu jechuudha. Kanaafuu warraaqsa akkanaa kana fakkeenyaaf lola keessatti dhiirri lama ol lole dhiirri tokko isa tokko biroo yoo ajjeese inni warri irraa ajjeefame suni takkaa'u warri inni irraa ajjeefame sun dhaqee warra namicha ajjeese san warra nagaa san manatti dhaqee warraaqsa akka ittiin goone takkaa'u reebinsa akka irratti hin gaggeeffanne ajjechaadhaaf akka gama isaanii hin kaanne dabarteen dhaabbata dhoorgudha jechuudha. Kanaafuyyuu kana fakkaataa dhaabbanni dubartoota naannoo Raayyaa Azaboo takkaa'u Tigraay meenilii wanni inni irratti xiyyeeffatu namoonni lama yoo kan wal lolan taate revenge culture irratti dalagaa. Revenge culture jechuun aadaa warraaqsaa irratti. Aadaa warraaqsaa jechuun namni tokko nama tokko ajjeese warri namni irraa du'e suni warra nama irraa ajjeese san kan mana jiru warra nagaa sanitti ajjecha reebinsa ajjecha akka irratti hin gaggeessine kan irraa dhoorkudha jechuudha. In such tense situations, the wife of the killer requests the Dabarte intervention jedha. In such tense situation jedha.
taatee haala kanaa keessatti takka'u taatee akkanaa keessatti haati warraa kiilara sanii haati warraa namicha nama ajjeese sanii jechuudha. Haati warraa jaarsi isii nama ajjeese sanii dafteetiniin rikkoostii takka'u xalayaa warra nutti ergiti warra dabarteetti ergiti jechuudha. Dabarteen kun dhaabbanni dabartee kun xalayaan niitii kiilaraa kun bira geennan sababa jaarsi isii nama ajjeesan akka dhufanii isii fi maatii isii kamanatti hafe san hin ajjeefneef dhaabbata dabarteetti iyyata galchiti. Dhaabbanni dabartee gizema san dhufe irraa dhoorgaa jechuudha. Revenge murder relative of murdered man irratti takka'u gama isiitti gaggeeffamu san irraa ittisa jechuudha. So the dabarte quickly start their intervention to stop the act of revenge jedha. Dabarteen kun gaafa xalayaan bira ga'e niitiin jaarsi nama ajjeese xalayaa gaafa biraan ga'e daddaffiidhaan intervene godhan. Intervention san stop godhan. Intervention jechuun sochii san akka dhaqanii niitii abbaa warraa isii nama ajjeese xalayaa warra dabarteetti ergatte sanii dhufanii manatti hin ajjeefne dafanii maal godhanii stop irraa godhanii jechuudha. Aktii takka gocha warraaqsaa san takka gocha sochii san jechuudha. They beg the relatives and or families of murdered man to give up revenge and consider forgiveness jedha. Dafanii maal godhanii warri dabartee kun dhaabban dabartee kun dafee kadhata beek godha. Maali relativii takka family murdered man sanii namicha ajjeefame sanii dafanii ni kadhatu itti warwaatu jechuudha. Maal akka godhaniif give up revenge. Revengecha takka warraaqsa gama maatii namicha nama isaanii ajjeese kanatti gaggeessanii kan akka isaan dhaabaniif akkasumas immoo dhiifama akka isaan godhan gama dhiifamatti akka isaan deebi'aniif dafanii kadhatanii jechuudha. Dabartee dhaabbanni dabartee jedhamu kun jechuudha. Finally they give the way for elders to start the peacemaking process. Dhumarratti immoo dhaabbanni dabartee kun kallattii kennaaf eenyuuf ildarsiidhaaf manguddoodhaaf kallattii kennaaf akka maal godhaniif araara buusuu akka eegalaniif adeemsa araara buusuu akka eegalaniif kallattii kennaaf jechuudha. Kanaafuu dhaabbanni kun sadan there are three main institutions in which what Ethiopian human participate in the process of dispute making jedhamanii jechuudha. Dhaabbattoota armaan olii san kanneen sadan akka hin daganne. Inni itti aanu legal pluralismidha. So legal pluralism jalatti maal tura interrelations between customary religions and state legal system jedha. Kanaafuu legal pluralismiin hariiroo takka walitti hidhanna qaamolee gurguddoo sadii keessa jirudha. Customary yookaan duudhaa religious amantii fi akkasumas state legal system sirna bulchiinsaa seeraa sadan kana gidduu hariiroon jiru interrelationshipin jiru legal pluralism jedhama jechuudha. So legal pluralism refers to what the existence of two or more legal or justice system in a given society or country jedha. Kanaafuu legal pluralism jechuun hawaasa tokko keessatti takka ummatu biyyattii takka keessatti jiraachuun sistema haqaa sirna haqaa takka ummatu sirna seeraa lamaa fi sanaa olii maal jedhama legal pluralism jedhama. Seerota hedduu jedhamanii kanaafuu legal pluralismiin jiraachuu sirna haqaa eegsisan takka sirna haqaa lamaa fi lamaa olii takka seera lamaa fi lamaa oliitu maal jedhama legal pluralism jedhama. Fakkeenyaaf customary illee ni jira, religious illee ni jira, state legal system ni jira. Sistemni kun sadan biyya takka keessatti argame taanaan biyyi sun maal jedhamti legal pluralism jedhamti jechuudha. Kanaafuu legal pluralismiin jiraachuu sirna haqaa takka seerota lamaa fi sanaa olii biyyattii takka keessaa takka hawaasa tokko keessaa jedhama. It indicates what the coexistence of multiple legal systems working side by side in the same society jedha. Kanaafuu legal pluralism kun kan inni agarsiisu jedha coexistence of jedha waliin jiraachuu multiple legal system sirnoonni seeraa hedduun waliin jiraachuu fi akkasumas immoo side by side jedhan waliin hojjechuun takka hawaasuma tokko keessatti biyyuma tokko keessatti sirni seerota hedduu takka sirni haqummaa hedduun jiraachuu fi waliin hojjechuu san kan agarsiisu legal pluralism jedhama. Multiple legal institutions including customary laws, courts, state laws, courts and religious laws and courts jedha. Kanaafuu fakkeenyaaf multiple legal institutions kan jennu dhaabbata seerota hedduu takka seerota danuu kan jennuun yoo dhaabbanni sun maal fa'aa of keessa qabaate customary law seera duudhallee of keessa qabaate seera mana murtiis of keessa qabaate akkasumas immoo amantiis of keessa qabaate amantii yoo jennu fakkeenyaaf shari'aa law fa'aa jarri kun hundi isaatu
yoo walwaliin kan hojjetan ta'e work side by side in most parts of the country. Kutaalee biyyattii hedduu keessatti walwaliin qaadi shari'aa fi manni murtii abbaan alangaa akkasumas immoo manni murtii aadaa jarri kun sadan yoo walwaliin kan hojjetan taate dhaabbanni akkasii maal jedhama multiple legal institution takka legal pluralism jedhamte jechuudha biyyattiin akkasii sun. So FDRE or Federal Democratic Republic of Ethiopian Constitution provides ample space for what religious and customary laws and the courts to address what personal and family cases jedha. Kanaafuu FDRE constitution kuni maal fidutti jireedha takka maal oomishutti jireedha. Personal case fi family case tokko address gochuudhaaf diriirsuudhaaf takka furmaata kennuudhaaf rakkoo gama saniin dhufe sirna haqummaa ibsuuf kan amantaatti fi akkasumas kan seeraa takka mana murtillee walwaliin akka hojjetan taasisaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo keenya kanarratti yoo ilaaltan taate manni murtii aadillee asuma gibbii kana keessa jira, manni murtii seerallee as jira, akkasumas immoo maalillee ni jira, shari'aan takka qaadi shari'aa kan jenullee asuma jira. Jarri kun sadan personal case takka family case dhalate saniif walwaliin furmaata kan ka'an ta'a jechuudha. Biyyattiin waan kan of keessaa qabdu maal jedhamti? Legal pluralism country takka legal pluralism society jedhamte jechuudha. So this is because a single legal system doesn't have a capability to address all legal cases and maintaining peace and order. Sababbiin kana sadanuu bakka takkatti akka wal gargaaranii hojjetan taasisuun barbaachisaaf maalidha? Single legal systemiin tokko takkaa'u sirni seeraa qeenxeen takkaa'u tokko qofti dandeettii legal case takkaa'u keeziiwwan seeraa argaman hunda isaa maal gochuu address gochuu diriirsuu fi akkasumas immoo nageenya fi tasgabbii hawaasa tokko eegsisuu waan hin dandeenyeef sadanuu akka waliin dalagan taasifamee jechuun wal gargaaranii. Hence different justice institutions work side by side in most parts of the country jedha. Kanaafuu jedha different justice institutions dhaabbanni haqaa gara garaa work side by side jedha walwaliin hojjetudha. Maal keessatti in most parts of the country kutaalee biyyattii hedduu keessatti walwalii wal gargaaranii hojjetudha. Especially in remote and rural areas keessattuu naannawa baadiyyaa fi akkasumas immoo fageenya irra jiran irratti qaadi shari'aa manni murtii aadaa fi akkasumas immoo manni murtii seeraa walwaliin ta'anii hojjetanii jedha. Keezii nama dhufe san qaamni tokkichi qofti furmaata kaa'uu hin danda'u waan ta'eef nageenyaaf tasgabbii hawaasallee qaamni tokko qofti eegsisuu hin danda'u waan ta'eef. This include state or formal justice institution. Kuni kan jennu kun different institution kan jennu kuni maal fa'aa of keessaa qaba? State or formal justice institution dhaabbata seeraa idilee takka manuma murtii seeraa kan jennu kana customary justice institution dhaabbata duudhaa hawaasaa takka maal kan jennu mana murtii aadaa kan jennu kana jechuudha. And religious courts mana murtii amantaa yookaan qaadi shari'aa yookaan shari'aa courts kan jennu kana jechuudha. Dhaabbanni kun sadan especially rural area fi remote area irratti waliin ta'anii kan hojjetanidha jechuudha. Kanaafuu anthropology chapter 5 partii sadaffaa yookaan partiin dhumaa kenna kana fakkaata. I hope isinii galee hubattan jedheetii yaada waan ta'eef afaan keessaniin isin ibsutti jira waan ta'eef kanaafuu partiin itti aanus dafee akka isin bira yoo barbaadan share like subscribe comment gochuu hin dagatinaa. Chaanaalli kun chaanaala keessani chaanaala kenna. Kanaafuu chaanaala kennaaf keessan kana akkamitti akka guddifachuu dandeenyu isinuu ni beektan wanni isinii himamu hin jiru waan ta'eef hiriyoota keessanii share godhaa likes comments godhaadha. Akkasumas immoo ani waan ajaa'ibu keessa namoonni baay'een isaa osoo subscribe hin goone irraa fayyadamuu jirtanii maaliif ta'a kun? Yoo isin ka fayyadu taate gara fuulduraatti illee nu fayyada dhaloota keenya obboleewwan keenya kana duuba jiran fayyada yoo kan jettan taate subscribe yoo gootan maal ta'a isinirraa hoomuu hin hir'atu garuu chaanalicha keessan immoo ni guddisa waan ta'eef kanaafuyyuu warroonni osoo subscribe hin goone daawwachaa turtan irraa fayyadamaa turtan maarraa fayyadamtan jechuu keenya osoo hin taane irraas fayyadama akkasumas immoo chaanalicha kanallee subscribe godhaa isiniin jechuun keenya dhaamsa yeroo hundaati. Kanaafuu subscribe akka gootaniif hiriyoota keessan kan yuunivarsiitii biroorra jiranii fi amma immoo warra remediyaala barnoota fixanii galuuf deeman kanallee share gootanii fi yeroo deebi'anii fi akkasumas yeroo gannaa guutuu hanga mana turan barnoota kana hordofanii yeroo itti deebi'an barnoonni akka isaanii haaraa waan taane qormaanni akka isaaniitti hin ulfaanneef afaan isaaniitiin barsiisaa jira waan ta'eef akka itti fayyadaman hiriyoota keessan warra remediyaala kanallee seensisaatii share like subscribe godhaa jedhaanii itti hima isiniin jenna. Galatooma turtii gaarii.